Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 26 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Tamsaasni sagalee qeerroo Oromiyaa irraa kallattiin darbu kunoo eegalee jira. Akkuma barames jalqaba oduu isinii dhiyeessina. Itti aansuudhaan dhimma filannoo dharaa wayyaaneen gaggeessuuf jirtu ilaalchisee ibsa qeerroo bilisummaa irraa ba'es qabna. Akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara hangafoota oduuttan isin dabarsa. Ani Biiftuu Galmooti. Uummatni magaalaa Finfinnee carraa argateen filannoo dharaa mootummaa wayyaanee dura dhaabbate. Rakkoo waraana ittisa biyyaa fi TPLF keessatti dhalate ammaataa dhufe. Impaayera Itoophiyaa keessatti namni kaardii filannoon fudhanne tajaajilawwan hawaasaa akka hin arganne dhorkame. Dhimma filannoo irratti miseensotni OPDO walga'ii Adaamaa galma Abbaa Gadaa keessatti taa'aa jiran waliigaltee irra ga'uu dadhaban. Babal'ooma oduuf jaaltokkicha murteessaa. Amajjii 25 bara 2015 waamicha paartii mormaa Andinet uummata magaalaa Finfinneedhaaf waamicha hiriira nagaa dabarsee booda uummatni muraasni hiriira irratti wayita argamu mootummaa wayyaanee garuu dhaadannoowwan dhageessifamaa jiran seera qabeessa miti jechuudhaan waraana hedduminaan itti bobbaase. Wayita kanatti uummatni magaalaa kana jiraatu waraana mootummaa wayyaanee uummata hiriira nagaa baheetti duulee dura dhaabbachuudhaan fincila diddaa garbummaa gaggeessaa oolanii jiran. Uummatni rakkoo jireenyaa fi gidiraa mootummaa wayyaanee uummata irratti buusee jiru hadheeffachuun filannoon araas daran waanjoo garbummaa kana kan dabalu malee nageenya waaraa kan hin finne ta'uu ifaan dubbatanii jiran. Uummatni mana isaadhaa waraana wayyaaneetti bahuudhaan filannoo dharaan lammaffaan hin gowwoomfamnu jechuudhaan duula fincilaa godhee jira. Mootummaan wayyaanees haala kanaan kan baarage rakkoo uummataa hidhaa fi reebuu hammeessus uummatni tarkaanfii wal fakkaataa waraana wayyaanee irratti fudhachuudhaan poolisootni hedduun madeeffamanii jiran. Paartileen mormitootaas filannoo dharaa fi abbaa irrummaan guutame kana keessa akka of baasuu qaban uummatni diddaa dhageesse keessatti ifa godhee jira. Addatti uummatni Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu hiriira irratti kan argaman osoo hin taane waraana wayyaanee uummata nagaa hiriirsuuf gadi bahee dura dhaabbachuun isaa paartii mormaa Andinet haala olaanaadhaan ajaa'ibsiisee jira. Haala amma eegalame kanaan jabeeffamuudhaanis mootummaa wayyaanee hundeedhaan buqqa'uu akka qabuu fi uummatnis daran diddaa isaa jabeessee akka itti fufu jaarmiyaan qeerroo bilisummaa waamicha isaa gadi jabeessee dabarsa. Rakkoo waraana ittisa biyya Itoophiyaa keessatti dhalate daran hammaataa dhufe. Waraanni ittisa biyyaa kaabaa fi baha biyyattiitti argaman walga'ii wayyaanee kamuu diduudhaan diddaa dhageessisuu irratti argaman. Mootummaa wayyaanee filannoo dharaa milkeessuudhaaf uummata biyyattii waraanaan dorsisuuf akeekus hangafummaan waraanni impaayera Itoophiyaa keessaa dura dhaabbatee jira. Mootummaa wayyaanee humnaan uummata bulchuuf tattaaffatus wayita ammaa keessoo fi alaan mudachaa jiru dandamachuu dadhabee jira. Oduu filannoo waliin wal qabatee mootummaan abbaa irree wayyaanee namoota kaardii filannoo hin fudhannee fi hin fudhatnu jedhan tajaajilawwan hawaasaa kanneen akka sukkaaraa, zayitaa fi kanneen biroo akka dhorkataman labsii dabarse. Yeroo ammaa kanas impaayera Itoophiyaa keessatti dhimma filannoodhaan wal qabachuudhaan uummatni dararama guddaa keessatti kan argamu yoo ta'u hidhaa fi reebichis haala olaanaadhaan hammaatee jira. Uummata Oromoof furmaatni fincila diddaa garbummaa walirraa hin citne ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoos waamicha dabarsa. Dhimma filannoo keessaa osoo hin bahin miseensonni OPDO aanaadhaa kaasee hanga koree giddu galeessaa jiran walga'ii Adaamaa galma Abbaa Gadaa keessatti taa'aa kan jiran yoo ta'u dhimma filannoo irratti waliigaltee irra gahuu dadhaban. Miseensota OPDO keessaa gaafiin abbaa biyyummaa fi oromummaa ka'uun wayyaaneef mataa dhukkubbii jabaa kan ta'e yommuu ta'u yeroo ammaa kana miseensonni OPDO walga'ii irratti argaman amanamtoota wayyaanee gaaffiidhaan cinqaa jiran. Gaaffiiwwan ka'aa jiran keessaa filannoon kun haqa qabeessa ta'uu maaliin beekna? Barattoota ajjeefamaniif itti gaafatamummaa kan fudhate eenyu? Olaantummaan TPLF hanga yoomiitti? Kanneen jedhan kaasuudhaan walga'ii leenjiidhaan moggaafame waltajjii gaaffii taasisuudhaan amanamtoota TPLF qaanessanii jiran. Gaggeessaan waltajjichaa amanamaan mootummaa wayyaanee dhaabaa dabalee haala kanaan salphina keessa bu'uu maddeen gabaasanii jiran. Oduun keenyas kanumaan raawwata. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Filmaata fakkeessaa wayyaaneen gaggeessaa jirtu ilaalchisee diddaan uummanni Oromoo taasisaa jiru abdachiisaadha. Ibsa qeerroo amajjii 26 bara 2015.
Uummanni Oromoo baroota 23 darban dararaa fi cunqursaan sirna bittaa mootummaa wayyaaniin irra gahe seenaa jireenya isaa keessatti takka argee kan hin beekne hidhaa, ajjechaa, arihamuu, biyyaa fi qabeenyaa saamamurra darbee qaama qalbiin manca'ee jira. Yeroo ammaa kanatti utuu uummanni Oromoo laalaa garbummaa hadhaawwaa kana jala jiru mootummaan wayyaanee filmaata caamsaa 2015 keessa geggeessuuf jecha uummatni dirqiin akka isa filuu fi kaardii filannoo humnaan raabsuu eegalee jira. Ta'us cunqursaan baroota darbanii laalaan isaa hammaataa waan ta'eef ammas hacuuccaa fakkaatu baadhachuurra diddaa gabrummaa jabeessuun bilisa of baasuuf murteeffatee jira. Haala kanaan mootummaa cunqursaa filuu diduu fi kaardii haaraa fudhachuu diduu irratti hamma amma diddaa uummanni Oromoo mul'isee jabaadha. Akka qormaata mandheelee qeerroo mootummaa keessaa argametti uummanni Oromoo dhibbantaadhaan yoo ilaalle Oromiyaa keessatti filannoof kaardii kan fudhate parsantii 5.6 kan hin caalledha. Kun heddummina uummata Oromoo filuuf ulaagaa guutuu waliin yeroo ilaalamu haalaan gadi bu'aa waan ta'eef diddaan uummati Oromoo taasisaa jiru daran akka jabaatuu fi galmi isaa biyya ofii dhuunfachuun sirnaa fi mootummaa bilisa ta'e ijaarrachuu irratti akka dhaabbatu qeerroon waamicha dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya akka karoora mootummaatti amajji 1 hanga gurraandhala 12 bara 2007 akka lakkoofsa Habashaatti uummatni parsantii 80 ta'uu akka galmaa'u karoorfamee ture. Ta'us Oromiyaa keessatti uummati galmaa'e gareen qorannoo qeerroo kan gabaase gabateedhaan weebsaayitii qeerroo www.qeerroo.org irraa argachuu dandeessan. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Yaa Oromoo bayaa iyyaa mee mootummaa cunqursaa dhagaan baasaa biyyaa. Yaa Oromoo mee waltayaa mee mootummaa gabrumsaa gadi buusaa dhayaa. Yaa Oromoo mee falmadhu mee diina kee gabbuusii biyya kee qabadhu. Yaa Oromoo waliif tumsaa mee uffirraa darbadhaa mootummaa cunqursaa. Dhaamsa qabaa warra qabsoo baatanii amma yeroo humna tokko taatanii. Dhaamsa qabaa warra qabsoo baatanii amma yeroo kutannoon ol kaatanii. Har'a Oromummaan shakkanii kaan hidhanii kaan ajjeesaa darbanii. Har'a Oromummaan shakkanii kaan hidhanii kaan ajjeesaa darbanii. Lafaan ciisinaa dhayaa diina dhiisinaa. Ka'aa 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 lafaan ciisinaa dhayaa diina dhiisinaa. Oromiyaa biyya Oromoo uummataa. Oromiyaa biyya Oromoo uummataa. Mirga namaa tuule ka'uufii falmataa. Biyya namaa dhiile ka'uufii iyyataa. Oromiyaa
Oromiyaa biyya Oromoon ummata seenaa bareedaa qaba ittiin dhaadata aadaa bareedaa qaba ittiin faarfata. Mee mootummaa cunqursaa dhagaan baasaa biyyaa. Yaa Oromoo mee waltayaa mee mootummaa cunqursaa gadi buusaa dhayaa. Yaa Oromoo mee falmadhu mee diina kee gabbuusii biyya kee qabadhu. Yaa Oromoo waliif tumsaa mee ofirraa darbadhaa mootummaa cunqursaa. Dhaamsa qabaa warra qabsoo baatanii amma yeroo humna tokko taatanii. Dhaamsa qabaa warra qabsoo baatanii amma yeroo kutannoon ol kaatanii. Har'a Oromummaan shakkanii kaan hidhanii kaan ajjeesaa darbanii. Har'a Oromummaan shakkanii kaan hidhanii kaan ajjeesaa darbanii. Ka'aa lafaan ciisinaa dhayaa diina dhiisinaa. 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 Oromiyaa biyya Oromoon ummata Oromiyaa biyya Oromoon ummata mirga namaa tuune ka ofii falmata biyya namaa diine ka ofiif iyyata. Oromiyaa biyya Oromoon ummata Oromiyaa biyya Oromoon ummata afaan ofii qaba ka ofii dubbata aadaa ofii qaba ka ofii uffata. Oromiyaa biyya Oromoon ummata Oromiyaa biyya Oromoon ummata seenaa bareedaa qaba ittiin dhaadata aadaa bareedaa qaba ittiin faarfata. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenyaarraa kanumaan xumurra. Qophii itti aanu hanga wal agarru nagaan nuuf turaa. Horaa bulaa. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati. Sagalee Qeerroo.